Khayo isani dale lalo tadalchise Jarra abba gada lole nulolchise Jarra abba gada lole nulolchise Hirayo dera tenya Allah ti marfachise Khartoon kana amma khartoon kan daawii dhabab magaalaan finna keessa magaalaa guddoo kana keessa khartoon daawii godhanii manni barnoota gubbaan qoqqoroo godhanii manni barumsaa nama beekamaa qabsaa Oromoo hangafa hundeessaa qabsoo Oromoo kan namni Oromoo dhaaban akka qabsoo itti hundeessi ijaara abbaa gadaati nama hundaa beeka maqaa siyaasaatiin ijaaramee mana barumsaa kun akkana ta'uun kun maqaa keenyaa miti ammoo kun dalagamu warri waan kan dalage waan ajaa'ibaa dalage seenaa hambise nuti immoo dhaloonni maanta waan namni kun itti laftee asii biyya kana fuunee bakka guddoon ga'uun dirqama keenya. Manni kun mana barumsaa sooressa jaarraa abbaa gadaatiin moggaafame. Kutaa magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Fobboolee keessatti jechuudha. Arraantana magaalaa Finfinnee keessatti manni barumsaa sadarkaa kanatti qulqullina eeggatee ijaarame hin jiru. Induneen jirta yoomiyyuu jiraata yoomiyyuu jiraata achittis qonni kee haa ta'u jannata haa ta'u jannata. Iddoon tun beektaa lafa nagaan teessu turte dirjiita karraa mootummaan fuuteeti dirjiitii sanirraa mootummaan wanta irratti waldee tokko irra gurmeessanii waldeen tokko asii waajjichaa ture. Amma nuti bara 2010 ijoollee teenya asirraa afaan Oromoo labutti barsiisaa ture jechuudha. Rakkoon sanii asirraa ijoollee fuunee gara moggaachi geessanii saamee kasaan dheertuudha. Bolee bulbulaarraa labu mana barnoota burqaawayyuu barsiifne. Waggaa tokkochi barsiifneeti sanarraa waggaa as deebinu asirraa achi deemaa ooluun baay'ee nu rakkiste. Naannoo kanarratti sabni Oromoo baay'een jiraatee baay'ee rakkatee waan adda addaa waan tureef yeroo manni barumsaa Oromiffaa Finfinnee keessatti banamu manni barumsaa afuriitu banamee Burqaawaayyuu Jeneraal Taaddasaa Birruu Waaqoo Guutuu Gaara Guuriyaan jedhamutu banamee gaafa sun banamu asii ijoollee fuunee gara Burqaawaayyuutti barsiisaa turre. Duriisaa qabsoodhaan dhufee jechuudha manni barumsaa kun qabsoonni dhufe immoo afaanni Oromoo biyya Finfinnee keessatti immoo akka Finfinneetti dubbatamuu hin qabu yeroo jedhu keessatti qabsoo guddaa geggeessuudhaan ijoolleen keenya karaa dheeraa deemanii afaan kana barachuudhaa fi burqaa jaatootti deddeebi'aa turan jechuudha waggaa tokkoof. Waggaa tokkorraa immoo as naannoo caffeetti banamee jennaan achirrattis morkii guddaa ta'e morkiin ta'e suni manni afaan Oromoo achittis hin geggeeffamu jedhanii turanii isa keessaa dheebbuu guddaan taanaan ijoollee keenya iddoon hankaakee jennaan shiiftii yommuu inni ta'u ijoollee kutaa gadii gara keejii baratan gara kanatti dabarsin hamma afuriitti jechuudha. Manni barumsaa jaarraa abbaa gadaa kan magaalaa Finfinnee keessatti iddoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa kulamas hundaa'uu danda'e. Hawaasni Oromoodhaa kan naannoo kana jiran bara dheeraadhaaf afaan ifitiin barachuudhaaf gaafii mirgaa hedduu gaafaa turanii dheebuu afaan ifitii qe'ee fi barachuudhaaf uummanni jiraattonni aanaa kanaa qaban irraa kan ka'e jijjiirama kana keessa gaafiin uummataa sun akka deebuuf uummanummaan jiraataan naannoo kanaa qe'ee teenya irratti barachuu qabna jedhee lafa kana qabate lafuma isaanii sana jechuudha. Lafuma jireenya isaanii irratti akka manni barumsaa ijaaramuuf gaafii fedhii qaban sana jijjiiramni eega dhufe booda qaamni jijjiiramaa kana mirkaneesse jechuudha. Mana barnootaa oolmee daa'immanii ijoollee xiqqishoo kophaa baafnee ijoollee gurguddoo kophaa baafnee mana barnoota caffee bulbulaa irratti hawaasa walitti qindeessinee achitti takkaan gara 8 jalqabne asitti barattoota nama 250 qopheessinee ijoollee xiqqoo jechuudha. Bakka itti barsiifnu araddaa gaafanne. Iddoon qabnu bakka itti waa barsiifnu rakkannee jirraa yeroo jennuun bikkatti isin ilaallu hin jirtu yaan. Akkasitti iddoo kana gaa namaan gurbaa kan tokko jira abdii jennaan isaatu bakka kanaatti jira jeenuuf eeree waliin as dhufnee iddoo kana laallee kaaree 30 laftini isii tana qabannee ijoolleen teenya akkatti barattu araddaa gaafannee
gaafasa yeroo san obbo Diroo fadhaatu aanaa bulchaa ture isaan illee gahee olaanaadha mana barnootaa kana gad dhaabbachuu keessaa qooda qaban jechuudha. Manni hin jiru biiroo keessatti barsiisuu jalqabne jechuudha iddoo gadaanaatti. Maaliif waan baay'ee keessa jira. Bineensi ijoollee miidhullee iddoo kana keessa jira. Bineensi hadhaa qabu jira. Sana hundumaa keessatti ijoollee keenya ijoollee daa'ima hoomaa hin beekne iddoo kanatti barsiisaa turre. Haa ta'u malee akkamittiin mana barumsaa keenya guddisuu qabna attam gochuu qabna kan jedhu qabsoo nama keenyaatiin gara kanaatti guddachuu dhufe. Innis maali yoo jennee qabsoon nama keenya akkamittiin mana barumsaa keenya ijaarrachuu dandeenya isa jennu mooraa keenya kan iddoo kanatti waan baay'ee jira. Farsoon iddoo kanatti manni dhugaatii garaagaraa manni tapha adda addaa geggeessan ijoollee daa'imaaf kan hin taane moontaarboo adda addaa muuziqaa adda addaa iddoo kanatti dhageessisu turanii qoshashaa adda addaa naannoo kanarratti gatu mooraan isaa kammaa kana hin ijaaramne eegumsa sirrii hin qabu. Kanaaf attam goonee mana barumsaa keenya sirreeffanna kan jennu koree maatii barattootaa taanee wal gargaarree mana farsoo kana ofirraa kaafne mana taphaa kana mana geemii iddoo kanatti taphatan kan ofirraa kaafne jechuudha. Rakkina san keessa odoo jirru iddoo kana uummanni itti yaa'ee yeroo bara jijjiiramaa san uummanni itti yaa'ee iddoo kana qabee bakka adda addaa kosii adda addaa irraa gatee kanaan gahee. Akkasitti yeroo kana goonu manni barnootaa kun mana xiqqaa tokko as jira mana sana addaan nuuf kennanii kilaasii tokko takka ijoollee ol galchine muka guddaa kana jala kunoo baatii lama muka kana jala taa'aa turre qorqorroo uummata keenya tokko irraa qorqorroo diigamtee jira qorqorroo san dhaynee gaafannee qorqorroo san nuuf kennanii muka tokko tokko akkasitti qonnee dhaabnee jechuudha. Deeggarsi gaa uummanni kana durallee gaafa asii bu'uuraa meeqabee namoonni naannoo kanaa warri gaafa qorqorroodhaan gaafa ijaaramu namoonni keenya maal gochaa turan istoora wayii jira iddoo kana istoora sun kan mana kondominiyeem kana yeroo ijaaran istoora sun qofa jirti iddoo kana nugaa jedhaa ture Oromoon muka hin qabnu mismaara hin qabnu jechaa ture. Ani maal jechaa ture mataa kootiin jarri yeroo taabota qabatan agartan miti lafa keenya amma danda'an maaf kana jettu lafti kun tokkichiinsa hafuu hin qabu waa'ee mismaaraa miti waa'ee maalii miti kutaa tokkoffaatti barama kutaa lammaffaatti barama boru sadarkaa lammaffaatti banama kolleejii illee ta'uu danda'a jedhee warra mormu keessaa walgayii irratti illee tokko ana ture. Fedhiin kanuma hawaasaati qooqa fi dinqee fira barachuudhaaf gaafii bara dheeraa uummanni Oromoo jiraattonni naannoo kanaa qaban sana barii jijjiiramaa qaamni jijjiiramaa fedhii sana milkaneessee jechuudha. Kanaafuu manni barnootaa nuuf haasaa qabu kan afaan keenyaan barannu kan jiru manni kan hawwii qaban sana maal moggaafna kan jiru hawaasummaan naannoo kanaa maqaa goota Oromoodhaa kan qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa godhan maqaa sooressa jaarraa abbaa gadaan akka moggaa'u ta'e jechuudha. Yeroo dhaabnu san moggaasa maqaa mana barnootaa kana maal godhuu qabna kan jiru waa hillan yeroo san jiran wajjin irratti ol dubbannee akkasitti ani yaada kana dhiyeesse. Yeroo isaan yaadanii burqaa Taaddasaa Birruutii fi Waaqoo Guutuudhaa isaan godhan nutis bu'uura wanni lafa keenya maali kan jaarraa abbaa gadaa jedhu kana bu'uura as lafa keenya. Hanga isaan mootummaan agartee rakkoo nuti jiru agartee maqaa kanaan kana godhuu harkanii isaan nurraa fuudhanitti dhiibaa turre jechuudha. Maaliif waggaatti hojjechaa turte mootummaan kee waggaate ni arga. Akkasitti maqaa kanaan eega nuti waggaa lama waggaa sadii turre sadarkaan ammaan tanarra jiru tun kun bara 2010 takka irraa ilaan gaarraatti waan hedduu nama gammachiisaati. Akkasitti maqaa goototaatiin mana barnoota jaarraa abbaa gadaa magaalaa Finfinnee walakkaadhaatti akka dhaabbatu nuuf tahee jechuudha. Rabbiif galanni haa ga'u. Yaada maqaa hoggaanan maqaa jaarraa abbaa gadaatiin goona jee hoggaanan dhiyeessu warri waliin jirrus maqaa kana fudhachuudhaan maqaan jaarraa abbaa gadaa kun akka mana barnoota kanaaf mogga'u nuu ta'e jechuudha. Goto wani gamna gameeyyota jarraan abbuqatoo mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarraan jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deesseedha. Hiikaa guddaa qaba. Hiikaa guddaa qaba. Maaliif yoonaan jette gootonni kaleessa qabsoo Oromoodhaa eegalan uummanni Oromoodhaa mirga fi dhabee jira. Kanaaf falmannee mirga deeffachuu qabna jedhanii qabsoo eegalanii kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu faanillee as Finfinnee keessatti moggaafamanii jiran. Kun dhalootaaf gahee guddaa qaba. Dabalataan
Ammoo kan sooressa jaarraa abbaa gadaadhaan hona dabaluuni dhaloonni boruu dhaloonni egereedha gosa qabsoo akka isan qabna kan nuuf jecha wareegaman san qabna galmi isaanii maal katee barannee galma san bakka geenye dhaloota ijoollee oomishna jechuudha. Kanaaf maqaa gootawwan Oromootiin kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, sooressa jaarraa abbaa gadaatiin handhuura Finfinnee keessatti manneen barnootaa maqaa isaatiin misala qabuun hiikaan isaa guddaadha. Dhugaa dubbachuuf warri ka sooressa jaarraa abbaa gadaa asitti eenyummaan isaanii wanni isaan hojjechaa turan hojiin isaanii san kan sirriidhaa beekamuuf manni barnootaa kun asii ijaaramuun murteessaadha. Namni deemu cufti kan takkaan dhageen eenyu jaarraan abbaa gadaa jaa. Yoos seenaa jaarraa abbaa gadaa waggaa arke goota akkanaa kana nama sadarkaa tana qabu hanga tanatti uummanni keenya beekuu dhabuun waan inni hojjete beekuu dhabuun san gama hawaasni Oromoo isa beekuun hawaasni addunyaalleen isa beekuudhaatti geessaa jechuudha. Ijoollee lama asitti barsiisa. Ijoolleen koo kun gadaa dhaabaa gadaa waaqoo fi jabeessaa waaqoo jedhamu. Manni barumsaa caffee achuma naannoo mana jireenyaa keenyaa jira. Achuma balbala keenya jechuudha. Mana barumsaa sun kan nuti hin barbaannee fi afaan Amaaraa fi afaan Oromoo wal bukkeetti waan barsiisaa jiranii fi achuma karra keenya garuu nuti asitti geejjibaan finnee asitti barsiifna. Kana filanneef immoo maqaa gootaatiin waan moggaafamee manni barumsaa kuni gara fuulduraatti illee asumatti akka isaan fixan kana ijoollee keenyatti illee himaa jirra jechuudha. Manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Waaqoo Guutuutiin banamnaan gaafa maqaan asii moggaafamu sooressa jaarraa abbaa gadaatiin ta'uu qaba qabsoon isaanii tokko ilaalchi isaanii tokko kan jedhu irratti hundaa'ee manni barumsaa kun maqaa jaarraa abbaa gadaatiin baname jechuudha. Namni akkanaa magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa guddittii keessatti maqaan isaa mogga'uun maqaa isaatiin manni barnootaa maqaa isaatiin instituutii waan biraallee hojjechuun maal jetti Oromoon namni ilmaan kufe namni abbaadhaan kufe ilmaan kaayaan namni ilmaan kufe immoo waan qabu hin qabu. Kanaaf seenaa jabaa keetii seenaa goota keetii yoo seenaa abbaa kiyyaa yoo hin himne namni biraa ka dabarsee himuu hin jiru jechuudha. Dhaloonni haarayaa seenaa dabrerraa baratee injifachuu danda'a jechaan mataa qaba. Kanumaafuu jaarraa abbaa gadaa akka ati jette namni dhaloonni Oromoodhaa dhiisii alagaanuu ni beeka. Qabsoo jalqabaa isaa fi waahillan isaa akka Elamoo Qilxuu dhukaasa jalqabaa maqaa bilisummaa Oromootiin warra dhukaasee firii gaarraa agarre kanaan nuun ga'e seenaan isaanii akka seenaa qofa ta'ee nafne maqaa isaaniitiin waan akkanaa moggaasanii dhaloota haarayaa karaa sheeppaap itti godhan dalaguudhaaf hedduun gammachuun natti dhaga'ama. Dhaloota hegereetiif tokko dhaloota maalummaa fi beekuu oomishna jechuudha. Ilmaan galma abbaadhaa san yookiin kaayoo abbaa san galmaan ga'uu oomishna jechuudha. Kanaaf hiikaa guddaa qaba. Lammaffaan maqaan jaarraa abbaa gadaa fi seenaan isaatu akka hin irraanfatamne tahaa jechuudha. Ijoolleen sogguu baratte seenaa isaan irraanfattu jechuudha. Akkasi nuuf gaariidha jechuudha. Nuti bu'aa guddaa irraa arganne keessaafu nuti warri as galu kun miskiinonni warri jaamnu sharaa keessa silaa amma timirtiin kun silaa ijaaramuu baatte ijoolleen teenya silaa faffacaateetuma hafti jechuudha. Walitti nuu qabee asitti baratan ilmaan isaanii asitti baratan gaariidha barnoonni gaariidha ijoolleedhaa fi carraa gaariidha gammachuu qabna gammannee jirra. Amma naannoon kun naannoo Oromoonni baay'inaan keessa jiraatanii lafuma Oromootis amma namoonni baay'ee obbaran jechuudha asitti tokkoffaa mana barumsa gootaatti barsiisuun bu'aa guddaadha. Afaan Oromoo qofa iddootti itti baramutti immoo ijoollee isaanii barsiisuun egaa namoonni kaan amma hubannoo dhabuudhaan malee warri xinnoo hubannoo qabaatan baay'een isaanii naannoo keenyaallee jechuudha fidanisti barsiisuu jechuudha. Gamoon kun har'a asitti ilaallu akka salphaatti kan asitti dhaabate maqaa goototaatiin ijaarame Oromoon dur as keessatti hin barattan jedhanii asiin nu dhiibaa turanii amma ammoo itti deebinee handhuura keenya irratti keessattuu boolee keessa ammoo bulbulatti maqaa guddoo bakka qabdutti
maqaa gooticha jeneraala qabsoo Oromoo ka ta'e kabajamoo Jaarraa Abbaa Gadaatiin waamamee asitti banamee ijoolleen teenya ifa keessatti argaa jirti. Goonni dura aarsaa gurguddaatti ta'ee jira sababa Oromummaa kanaadhaafi maqaa goota kanaan banamuun immoo carraa guddaadha jedhee yaadanii carraa kana nutis immoo dhalootaaf dabarsaadha jirra, babal'isaa jirra. Maqaa gootaatiin banamuu sana immoo beeksisaa jirra jechuudha. Goto wani gamna gameeyyota jarraan abbukato mirga abba qabsaa'otaan lal jarraan jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee mootummaan waan baay'ee si eeggata. Rakkoo hedduu keessa deemaa turte. Amma qorqorroo gaafa ijaarannee maal goonuu kabajamoo obboleessa kiyya obbo Daayirektarii mana barnootaa ammaa obbo Mustafaan yoo dhufu numaa rakkoo hamtuu san keessa jiru inni dhufe. Yeroo dhufu osoo rafin halkanii guyyaa qabsoo cimtuu godhee asiillee waan mana wayii tokko ture sanis qabsoo isaatiin as galaa akka hoo godhee halkanii guyyaa hawaasa walitti qabee maal goone jechaa ture. Mana kana gaasiitu jalqabee kootu akkaataatti qorqorroon tun dalleenii rakkatee jira akkatti gibbii tana ijaarru malaas kenninaan jechaa ture kabajamoon Daayirektarii mana barnootaa obbo Mustafaan. Akkasitti anillee yaadaan dhiyeessee rabbii yaadaan dhiyeessanii fi haajaa fi hajjii ol keessa nuu baase propoozaala dalagaa mana barnootaa kana qaama jiru hunda hawaasa keenya hirmaachifneeti jaarraa propoozaala dalagannu jennee irra wal mari'annee yaada saniin propoozaala dalaganii yeroo isaan qopheessanitti rabbiin hoggaa waa deeggaruu fedhe qaamni gartee biraa afaan keenyaan nuti biyya teenya keessa barachuun afaan keenyaan qara'uun kan nuti namantuu inni warri barbaadu afaanuma Oromootiin ijoollee teenya asii kalaasifachuun warri dhukkubsu waan hin taane dhiibbaan taane hoggaa godhan mootummaan teenya waan nuti hojjennus waan agartuuf yaanni an jechuu barbaade gaafa silaa duraatu hirmaannaa hawaasaatiin jaarsifnaadha abdii qabna jechuun nuti. Osuma nuti maaliif mootummaan fiifuu akka malee jirti hirmaannaa hawaasaatiin mana kana ijaarra jennee odoo yaada qabnu anaatu ijaara jee mootummaan keenya as bahee baajetatti gadhiise yeroo gabaabduu keessatti kabajamtuun kaantibaan teenya aadde Adaanach hedduun galateeffadha. Booda immoo achumaan as nu deebi'ee kanarraan falmii adda addaatiin odoo jiraatu kanatti jidduutti mootummaan nu dhaqqabee jidduu kanatti mana bareedaa miidhagaa bareeda kana nu ijaaree asiin nu ga'eera. Isa irratti manni barumsaa kun jalqabbiinsaa akkanaa miti akka amma miidhage kanaa miti mootummaan keenya kanaan nu ga'ee nu qulqulleessee waan akkanaa kanaan asiin nu ga'uusa. Isaa booda ijoollee keenyaanii propoozaala hojjennee ijoollee gilliidhaan saantii tokko tuun baasin addana keessaa maatii barattootaa keessaa kan jiran kan biraatan gatii jiranii fi mooraa kana nu hojjetanii mana kanas nu hojjechuu jalqabanii erga kana hojjettanii jedhanii warri mootummaa immoo nurkaa fudhanii ilaalaniitu akka biyya kanaatti mana barumsaa kana fakkaatu nu ijaaran jechuudha isaan nu gargaaranii. Amma manni barumsaa ijaaramee harka mootummaan gargaaramee iddoo kana ga'eera. Dhugaadha qaamni arraan tana biyya gaggeessaa jiru kan quuqama sabaa qabanii maqaa barnoota mana barumsaa maqaa gootaatiin moggaasuu bira kutee mana barumsaa sadarkaa isaa eeggatee nuuf ijaaree jira. Kuni wanta lafatti mul'atu jechuudha. Hoggansi aantummaa qabu sadarkaa aanarraa kaasee haga sadarkaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti xiyyeeffannaa guddaa kanneen mana barumsaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa bifa addaatiin ijaarame. Yoo ilaalle gabbaalee ilaallammaan tana biiroo tanarraa kaasee gamoon barnootaa manni kitaabaa kan yaaliidhaa bifa addaatiin ijaarame. Kun xiyyeeffannaa qaamni arraan tana biyya gaggeessaa jiru aantummaa inni qabu agarsiisa. Manni kun mana barnootaan fakkaatu irra yoo ilaalte mana Finfinnee keessatti manni barumsaa istaandarda kan eeggate hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yuunivarsiitii fakkaata. Goto wani gamna gameeyyota jarraan abbukato mirga abba qabsaa'otaan lal jarraan jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee mana barumsaa kana modela goone jennee kaayyeeffannee
haa kaayyeeffannu malee waan hin of hedduutu jira. Fakkeenyaaf manni kun akkana ijaaramee haa xumuramu malee arra mootummaan muummichi ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmad mana barumsaa buleeyyii bara dheeraa turaniifu duula gargaarsaatti kan labsaa jiramu. Abbaa qabeenyaa mana barumsaatiif bu'uuraalee misoomaa guunnee qulqullina barnootaa mirkaneessinaa kan jiru. Maalayyaa jaarraa abbaa gadaa kan kalee bu'uurafame jechuudha. Mana barumsa buleeyyii waggaa 20-30 taa'eefu bu'uuraalee misoomaa guunneet qulqullina barnootaa mirkaneessinaa kan jirudha. Akka keenyattis kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeedha. Duula waamichaa fudhattee nuufis gabbuuftee nuti amma barbaannu maali? Manni barumsa jaarraa abbaa gadaa sadarkaa kanaan eega ijaaramee kanaan booda uummata Oromoo qabaadha. Keessi isaa qullaadha. Teessoon barataan jirtu. Meeshaan qormaata ittiin baay'ifnu kan akka maabjaa yookiin qormaata duppilee godhuun qabnu, kompiitara adda addaa hin qabnu, manni fincaanii hin guutamne, mana kitaabaatiif kitaabni adda addaa nu hanqata, mana yaaliitiif keemikaalaa fi meeshaan laaboraatoorii barbaachisu hedduun nu hanqatanii, oolmaa daa'immaniitiif manni sadarkaa isaa eegamee ijaaramee hin jiru. Kun sadarkaa tokkoffaadhaaf ijaarame waan ta'eef. Dirreen barattoonni itti taphatan hin jirtu. Kanaafuu kan hunda jechuun uummata Oromoo irraa eeggannaa jechuudha. Rakkoon mana barumsaa kanarra amma jiru waan adda addaa hin jira. Meeshaaleen keessaa nu hin guunne, keejirrii miidhagaa hin qabnu, teessoo ijoolleen irra teessee nyaattu waan adda addaa waan hin qabneef. Manni barumsaa dhugaatti ijaarameera. Yommuu ilaaltanii garuu mana barumsaa kana keessa wanta hir'ate waan adda addaa jira. Innis maali? Meeshaa ijoolleen irra taa'anii baratanii fi gabatee ijoolleen itti baratanii fi isa isaa irra taa'anii guyyaa misaa nyaatanii waan akkas akkasiitu nutti hir'ata. Kana bichaa miti. Manni kitaabaas hir'uudha. Manni kitaabaa keenya hir'uudha. Manni kitaabaa keessa amma mana kitaabaatu ijaarame malee mana kitaabaa tokko hin jiru. Teessoon hin jiru. Kompiitara adda addaa nu hin galle ijoolleen keenya gara fuulduraatti kana barachuu danda'u. Akkuma argitan keessa isaa duwwaadha. Teessoon qabu. Gabatee gurraachi gahaa miti. Dirreen taphaa gahaa miti. Kan keejii immoo iddoon itti baratan gahaa miti. Isa kana laalee uummanni Oromoo akkuma labsiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy dabarse ganna kana keessa humna mootummaatiin kan guutuun hin danda'amne jijjiiramni barnoota irratti akka dhufuuf labsii dabarseera. Qaamni biyya alaatis ka biyya keessattis mana barumsaa kana deeggaree wantoota guutamuu qabu kan akka meeshaalee laaboraatoorii, teessoo, dirree kubbaa miilaa, mana barumsa keejii fi laaboraarii keessatti kitaabolee gosa adda addaa barnootaaf tajaajilan akka nu gootan dhaamsan dabarsuu barbaadaan. Har'aan tana manni barnootaa kun yeroo jalqabaatiif amata hanga keessa as dabarre kana rakkoo hamtuu keessatti sadarkaa hamtuu keessa barsiisaa turan. Har'a mana as bal'aa qabna. Manni bal'aan kursii gaarii hin qabne, teessoo gaarii hin qabne, bakka haara galfannoo ijoolleedhaa gaarii hin qabne, barataa fi barsiisaaf illee bu'aan qabu mana qofa ijaaranii dhiisuun jechuudha. Amma gamoo barnootaa kan jaarraa abbaa gadaatiif mana barumsa jaarraa abbaa gadaa irratti argamna. Gamoon kun gamoo barnootaati. Kutaa 30 qaba. Meega waan fakkaatu laalla. Marcuma qabu jechaan ture. Banneen laalla mana kana mee kana fakkaata. Teessoon barataadhaa hin jirtu. Manni qullaadha. Kanaaf waamicha uummataa gaafataa jirra jechuudha. Dirmachuu manni qullaadhaa meeshaan hin jiru. Garuu sadarkaa isaa eeggatee ijaarame. Kunis akkanumatti qullaadha. Teessoon barataan taa'ee baratu hin jiru. Yeroon barnootaa geesse barataa immoo fulbana 3 booda barnoota ni eegalla jennee jirra akka imaamata barnoota Itoophiyaatti. Garuu barcumni hin jiru maalirra teessifnee barataa barsiifna kan jiru yaaddoo nutti taate. Manni barumsaa kun qulqullinaan yeroo qabdu ijaarame kana fakkaate. Har'a immoo yaaddoo kan nuti maara teessifneet barattoota barsiifnaa. Gamoo kun kan kutaa takkarraa yookiin barataa kutaa tokkootti amma 8 baratan jenneeti kan yaadaa jirru.
akkuma agartan kun bulchiinsa waajjiroota bulchiinsaati. Inni gamaa immoo mana kitaabaatii fi mana yaaliitiif kan ijaarame. Inni kun ammoo oolmaa daa'immaniiti. Amma dirree kanarratti yookiin mana kana fakkaatu keessatti daa'ima barsiifna jechuun ulfaataadha. Kanaafuu amma waan nuti barbaannu akka fedhii mana barumsaa kanatti dareen daa'immanii kan istaandardii isaa eeggate fi dirreen michuu taate akka nuuf hojjetamuu barbaanna. Kun egaa akkuma jirutti mana oolmaa daa'immaniiti. Keejii tokko yookiin barattoota barnoota sadarkaan duraa kan jennuun yookiin oolmaa daa'immanii keejii takka irraa hamma 3tti barsiifna. Akkuma agartanii michuu miti mooraan kuni dirreen isaatis bareedaa miti daa'immaniif kan ta'u miti. Keejii isaatileen akkasuma jechuudha. Kanaaf manni barnootaa yookiin dareen dabalataan sadarkaa isaa eeggatti daa'immaniif akka ijaaramu kana kan fedhiin keenya jechuudha. Kanaaf bannee isin garsuu danda'a. Garee daa'immanii fakkaatu yookiin kutaa daa'immanii baratanii fakkaatu mooraa loonii kan fakkaata laaluu dandeenya. Kana amma fakkeenyaaf kan nuti akka daree oolmaa daa'immaniitiif itti fayyadamnu gabateenis gabatee gurraacha kan chookii yookiin boronqee namatti bittinneessu daa'immaniif kun gaarii miti. Kanaaf akkuma manni barumsaa kan dareen sadarkaa tokkoffaa suni istaandardii isaa eeggatti ijaaramteen kan daa'immanii kunilleen akkasitti kan ijaaramu barbaannaa jechuudha. Kanaaf as keessatti kan nuti daa'imman barsiifnu daa'imman keejii 1 fi 2 3 yookaan barattootan barnoota sadarkaan duraa jechuudha. Marcumis kan dhagaa fara teessifnee barsiifna waan ta'eef manni barumsaa Jaarraa Abbaa Gadaa abbootii qabeenyaa keenyaaf waamichi inni godhu mana kana keessatti gamoo yookaan daree oolmaa daa'immaniitiif sadarkaa isaa eeggate akka nu ijaaran waamicha goonaa jechuudha. Mooraa mana barumsa Jaarraa Abbaa Gadaati kan oolmaa daa'immaniiti. Manni barnootaa kana keessatti oolmaa daa'immaniitiif dareen michuu taateen jirtu. Akkasuma dirreen tunis dirree istaandardii isaa eeggattee miti daa'immaniif hin taatu jechuudha. Caccabtuudha dhagaa boolla qaqqabdi. Kanaaf daa'immaniif ijoollee daa'imman kichuu hegeree boru kan waggaa 4, 5, 6 asitti kan barsiifnu hamma isaan kutaa tokkotti darbanitti jechuudha. Kanaaf dirreen kunis dirree bareedaa ijoolleen irra burraaqxu taphaaf michuu ta'uu qaba. Kanaaf uummata keenya kan ala jiran kan biyya keessa abbaa qabeenyaatiif waamicha goona jechuudha. Manni barumsaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa magaalaa Finfinnee handhuura biyyattii handhuura Oromiyaa keessatti gad dhaabbate siidaa qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef waamichi nuti goonu abbaan qabeenyaa kan ala jiru kan biyya keessa jiru mana kanaaf waamicha keenya dhagee akka dirmatu akka ga'ee fi bahu waamicha goona. Fakkeenyaaf amma barataa nuti bara darbe barsaa ture barataa 817 bara kana karoora keenya barataa 1,000 fi barataa 1,600 simachuudha karoora keenya. Har'a galmee guyyaa 3ffaa eegalleeti. Barataa 1,600 simannuuf mana fincaanii hin qabnu. Haalaan ulfaattudha. Manni barumsaa kun dhiyoo ijaaramee eebbifamee adoolessa bultii 13 eebbifamee bara 2014 jechuudha. Bara barnootaa 2016 kan guyyaa muraasni barnoota eegaluuf hafe kanaaf manni fincaanii hin jiru. Barataa 1,600 tokko. Mana fincaanii qofaa miti. Bishaan qulqulluun harmi bishaanii kan ijoolleen itti dhiqattu koottaa isin agarsiisa. Harma lamaan kana qofaa jira. Duraan 2 duubaan 2 harma 4 qofaa jira harma bishaanii. Qulqullina barattootaatiif harka isaanii dhiqatanii nyaachuudhaaf. Kuni galma nyaataati. Daa'imman asitti baratan keejii 1 irraa hamma 3tti barattoonni achi baratan kutaa 1 irraa hamma 8tti hundi isaaniitu yeroo laaqanaa as dhufu jechuudha. Galmi kuni galma nyaataati. Asumatti nyaanni bilchaataa. Ciree isaanii asitti nyaatu, laaqana asitti nyaatu. Kanaaf qulqullina harka dhiqatanii nyaachuudhaaf harmi bishaanii gahaan hin jiru. Harmi bishaanii kan magartan harma 4 qofaattu jira jechuudha. Duubaan 2 duraan 2. Kun jechuun kan dulloome kan jechuun tajaajila hedduun kan kanaafuu harma bishaanii kanas keessa bittinneessuudhaan harma bishaanii istaandardii eeggate barataa 1,600 harmi istaandardii eeggame jechuudha. Yoo kam xiqqaate harmi bishaanii tokko barataa 20 akka ta'utti yoo kam xiqqaate harma bishaanii tokko barataa 20
bishaan dhugaatii kan harkaan dhiqannaadha laaqanaa fi ciree isaanii asii nyaatan waan ta'eef kan hundaa'u magaalaa kana keessatti jechuudha magaalaan guddittii biyyaatii garuu qabsoorra jirra qabsoon sana barbaaddi waan taateef bu'aa bahii qabdi ijoolleen teenya osoo harkaan dhiqanne nyaatti jechuudha kuni gaarraan tana sooressi tokkoof qabaata tokkoof waan laaftuudha garuu kanaaf iyyachaa jirra guyyaa kana keessatti abdii qabna uummanni keenya nu dhagaanii waamicha manni sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa iyyatu kana ilmaan ayyaa akka dhagaan abdiin qaba sossoon ilaaluu dandeenya dirreen barattoonni taphatanis dirreen fakkaattu kana galmatti nyaatu jennee jirra harkaan dhiqatanii bishaan gahaa miti harmi bishaanii gahaa miti lamaanuma kana asiin lama achiin lamaa jira harmi bishaanii lamaan kun barataa meeqaaf gaha ijoolleen osoo harkaan dhiqannee galma kana seentee nyaatti waan ta'eef dirreen itti taphatanis hin jiru dirreen kubbaadha yoo akkam xiqqaattee dirree kubbaa bareedduu istaandardii isee eeggatti taachuma irratti kan kubbaa miilaafis kubbaa saphaanaafis tapha adda addaa ispoortiif ta'u nu dalaguudhaaf illee kana fedhii qabna kanaaf waan akkana rakkoo qabna dirree tanaas dirree ijoolleen irra taphattu tapharanni dhaloonni waa hundaan dorgomaati as keessa akka ba'uuf abbootii qabeenyaa guyyaan kanaan booda nafne jechuudha guyyaan kanaan booda nafne mana barumsaa gootichaan moggaafame kanarra hafuun fafaa nu dirmadhaa isiniin jenna. Amma iddoon jirru kun mana kitaabaatii fi mana yaalii kan mana barumsa jaarraa abbaa gadaati. Akkuma jenne uumaa keessa hin jiraniin sarkaa kanaan ijaarame malee uumaan qaban kan jedhuuf ni seennaa jechuudha. Amma seennee ilaallaa hoota walumaan ilaallaa. Kun egaa mana barumsaa kana keessatti mana yaaliiti. Manni yaalii kuni kunoo qullaadha. Kun sila kutaa ittiin agarsiisaati jechuudha. Wanta hojjennu sana barsiisaan saayinsiidha yookiin barsiisaan fiiziksii haa ta'u baayoloojii haa ta'u ruumii hedduu qaba. Ruumii istooraattu jira. Kan itti qophii godhantu jira. Kan itti agarsiisantu jira. Kun amma kan itti agarsiisan jechuudha barattoonni teessoo irra taa'anii teessoo fi akkasumas minjaalli adda addaa ni jira. Achirratti agarsiisan jechuudha. Kun qullaadha. Kana barbaada jechuudha amma. Teessoo barataan irra taa'u minjaala irratti qophiin dispilee godhamu kan irratti agarsiifamu kun ruumii agarsiisaati. Barataan asirratti agarsiisaa jechuudha. Keessa seenee ilaallaa istooraa jira. Istoora irraa immoo keemikaalaa fi moodeela adda addaa barsiisaan gosa barnootaatiin qopheessan fuudhatee iddoo qophii itti godhuu jira. Ni ilaalla. Kun amma iddoo agarsiisaati. Iddoon agarsiisaa kuni minjaala teessoo barataan qabu kana barbaadna jechuudha. Kunis qullaa ta'uu isaati agarsiisa. Keessa isaa seennee ilaallaa. Kun akkuma agartanii kilaasii tokko hotta seeneera. Inni kunis tokko amma asigaa iddoon silaa meeshaan laaboraatoorii barbaachiftu moodeelli adda addaa kan baayoloojiidha, kan keemistiriidha, kan fiiziksiidha, moodeelotaa fi keemikaalli adda addaa as taa'uu qaba. Sheelfootaa jiraata yookiin sanduuqa adda addaa jiraachuu qaba. San eeggateeti kan meeshaan kun as keessa galu jechuudha. Tokko meeshaa bakka meeshaa irra teessu sheelfii yookiin sanduuqota adda addaa keemikaala yaalii barbaachisan moodeelota saayinsiidha adda addaa teessoo isaati kun istoora. Iddoo kana taa'aa jechuudha meeshaan yaaliidha. Barsiisaan gosa barsiisuun kan keemistirii, kan baayoloojii, kan fiiziksii seeneet meeshaa barumsaa ta'ee waliif simatu asii fudhata jechuudha. Asii fudhateeti asitti qopheeffata. Kun istoora meeshaalee saniiti. Kun iddoo itti qopheeffatu preparation roomii jennaani asitti qopheef. Kunis qophiin suniifis maal barbaada? Minjaala adda addaa barbaada, teessoo adda addaa barbaada. Kunis hanquudha qullaa ta'uu isaati kan as agarsiisaa jirru. Erga gaasilaas achi istooraa fudhatee asitti qopheeffate booda sun iddoo ittiin barataa dispilee godhu jechuudha. Barataa ittiin agarsiisee ittiin barsiisu. Kunis qullaa ta'uu isaati. Qullaadha homaan jiru. Kunis ilmaanuma ayyarraa eeggannaa jechuudha. Yeroo gabaabdutti barri barnootaa 2016 eegaluudhaaf guyyaa muraasaa tafe waan ta'eef
Hunoo dirree qolaa kana teenyeeti barattootan ilmaan sabaa qubeen barsiisuudhaaf barataa 1,100 galmeessaa jirra. Kun hundinuu rabbii gaditti ilmaan keenya ilmaan sabaa abdachuudhaaf ilmaan sabaa abdachuudhaan dirree qullarratti osoo teessoon barataa hin jirre osoo gabateen hin jirre osoo mana kitaabaatiif illee meeshaa marsu jirre osoo mana yaalaatiif akka hin jirre rabbii gaditti ilmaan keenya ilmaan sabaa qaqqaalii waamicha mana barumsa sooressaa jaarraa bara hin hafan jennee abdiidhaan hojjetaa jirra. Kanaafuu nu dhaqqabaa isin jenna. Amma mana kitaabaati jechuudha. Mana kitaabaa ilaallaa. Mana kitaabaa mana barumsa jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Kottaan wajjin. Kuni mana kitaabaati. Mana kitaabaa barattootaa jechuudha. Mana kitaabaatiif ijaaramee manni kitaabaa kuni akkuma akka gartan hunuu kana fakkaata. Teessoo barataan taa'u hin qabu. Marcuma hin qabu. Sheelfii hin qabu yookiin kan irratti kitaaba ol keenya jechuudha. Sadarkaa kanaan ijaarameeti egaa qullaa jira. Galma fakkaatan ni gartu qullaa jira. Kuni kanaafis marcuma barataan irra taa'ee dubbisu, sheelfii kitaabni irratti kuufamu, kompiitara, minjaana barataan ammaas irratti barreessuu irratti qo'atu ni barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kitaaba adda addaa mallee kitaaba adda addaa kitaaba seenaa gosoota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, kan Waaqoo Guutuu, kan hanga Hacaaluu Hundeessatti, kan Jaarraa Badaa gama tokkoon kitaaba gosoota Oromoodha. Gama kaaniin kitaaba barnootaa barattoonni kuni sadarkaa jiranitti ittiin baratan kitaaba referensii adda addaa jechuudha. Fi meeshaa kitaabni tuulamu teessoo kana barbaannaa. Kanaafis egaa rabbii gaditti uummata keenya bal'aa addunyaa irra jiran kan biyya alaa biyya keessaa isaanuma abdannaa guyyaa muraasa hafan kana keessatti waamicha mana barumsa jaarraa abbaa gadaa dhageessanii akka nuuf hirmattan isiniin jennaa. Ulfaadhaa galatooma. Goto wani gamna gameeyyota jarraan abbukato mirga abba qabsaa'otaan lal jarraan jarra abbaa gadaa yaaba eessa namaa leencakoo way osoo deessee Kan ammoo duwwaa miti nuyi lafa qabnaa gara fuulduraatti manni barumsaa kun tokkooti amma 8 keejiitti amma 8tti jira malee nuyi gara fuulduraatti mana barumsaa keenya bal'ifnee ijaarrachuudhaa fi mul'ata qabnaa jechuudha. Karoorri keenya kana keessa jira. Bal'ifnee yommuu isin jedhu ijoollee addana keessaa baratanii kutaa 9tti darban addumatti akka isaan mana barumsaa isaanii itti fufan barbaanna. Gatii kanaafi kanallee ijaarrachuudhaaf humna nu barbaachisa. Amma mootummaan ijaaree iddoo kanaan nu ga'eera. Garuu wanta nu hir'ate keessaa sabni keessaaf ala jiru afaan keenya kan dubbatan nu birmatanii meeshaa ijoolleen keenya itti barachuu dandeessu. Faasilitii ijoollee keenyaa nu guutuu akka isaan danda'anii isaan kana kabajaan isaan gaafannaa jechuudha. Beekaa qabnaa. Manni barumsaa kun sooressa jaarraa abbaa gadaatiin moggaafamee jira. Maqaa akkasii baatee dhaabata. Maqaa duwwaatu hin taane akkuma kaleessa sooressa ture manni barumsaa kun sammuudhaan illee ijoollee keenya soorumsuu kan danda'u. Ijoolleen keenya dagaaguu akka isaan danda'anii. Warri xiqqaan gara guddaatti akka dhufuu danda'anii. Beekumsa sirrii argachuu akka isaan danda'anii. Addana keessatti karaa hundumaa beekumsa guutuu akka isaan argatanii fi sagalee akka isaan nu ta'an humna akka isaan nu ta'anii manni barumsaa kun ilaalameera waraabameera karaa keessaaf karaa alaa ilaalameera. Mana isaatti ijaarame malee sammuu ijoollee addana keessatti ijaaruudhaaf beekumsa sirrii tokko ijoollee keenya qaruudhaaf kan nuuf meeshaa adda addaa jira. Kitaabiin jiru irra deebi'ee manni laabireerii duwwaadha. Manni laabiraatoorii isaan keessatti hojii adda addaa hojjetan duwwaadha. Kan isaan kalaqa keessatti hojjetan duwwaadha. Isa kanaafi nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Kabajaan isa kana isiniif dhiyeessina. Kana akka sagalee nu taatan akka nu humna nu taatan hundumti keenya ijoolleen maatii barattootaa kuni afaan taanee isinitti dubbanneerra dhugaasaa immoo karaa hundumaa ilaaluu dandeessu nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Inni guddaan amma xiyyeeffannaa akka nu godhan nu barbaannu ijoolleen teenya akka cimtee itti baatu manni barumsaa kun as keessatti ijaaramuu isaatiif warroonni ijaan arguu hin dandeenye jechuun warri fagoo irra jiran maqaan gootota kanneen yaadatamuun isaanii Oromoon dhuguma jirti Finfinnee keessatti baratu miti afaan Oromoo keessatti haasa'uun bakka hin danda'amne kanatti nu amma afaan itti barsiisaa jirra jechuudha.
lammiitti qaraa jirra jechuudha. Maqaa gootonni lafeetti cabsassan dhiigni itti dhangala'esan deebisaa jirra waan ta'eef inni kun immoo xiyyeeffannaa guddaadhaan namoonni biyya keessaa dhiibamanii ba'anis isa kana arganii amma ijoolleen biyya keessa jirtu akka sirriitti of maalummaa isheetti barattu godhaa jirra waan ta'eef dhaamsina ni qabu. Humna qabaniin maallaqaanis ta'e beekumsaanis ta'e nu faana akka dhaabatan jedha. Haasawni nuti amma haasawnu kun haasawa laallee harka dhoyinee aboo waan gaarii dubbatan waan gaarii hojjetan jaan osoo hin ta'in guyyaa irraarraa hangama manni barnootaa kun hulaabanutti hawaasni keenya akka gaariitti itti yaadanii dafnee waan silaa godhamuu qabu san otoo manni barnootaa kun jalqabne duratti waan gaarii buufnee hirmaannaa gaarii akka godhaniin jaa. Barsiisonni as keessa jiranis hawaasni keenya ka biyya keessaatis isaan irraa laallatee haasoo amma haasawamu kana warri alaatis hirmaannaan makkamma asitti godhamaa jiru dhufanii sagalee tana waraabanii miidiyaadhaan waan kana dabarsanii hawaasa keenya bal'aa jiruun akka biyya keessaatiin gahuun shurufkaa waa tokkotti namni keenya waliin gaha. Nu cinaa dhaabbadhaa jenna nuti amma dhaloota keenyaadhaaf carraa guddaa argatan kanatti babal'atee dhaloota dhufuudhaaf akka darbuudhaa fi nu cinaa dhaabbadhaa nu deeggara nu gargaara maqaa goota kanaa nu gargaara ol kaasaa jenna.